Haala qophii feestivaalichaa ilaalchisuun ibsa miidiyaaf kan kennan hooggantuu itti aantuun biiroo aadaa fi aartii magaalaa Finfinnee Aadde Lubaabaa Jamaal namoonni kennaa ogartii qaban kennaa isaanii baasanii mul'isuu fi warreen buleeyyii ammoo muuxannoo isaanii kan itti qoodan ta'uu himaniiru. አራት ዋና ዝግጅቶች አሉን። Qophiilee ijoo afur ta'an qabna. Kanneen keessaa kan jalqabaa dorgommiidha. Dorgommichi ogaartiiwwan daawwannaa kan gochaa fi maltiimiidiyaa akkasumas kan barreeffamaa qaba. Walumaa galatti dameewwan 16 dorgommiin kan taasifamu ta'a. Kan lammaffaa agarsiisa aartiiwwaniiti. Kan sadaffaa siipooziyemii yookaan agarsiisa qorannooti. Kan arfaffaa immoo yaadannoo ogaartiiwwaniiti. Damee ogaartiitiin shoora guddaa kan bahatan namoota ogaartii gurguddoon kan itti yaadataman ta'a jechuudha. Feestivaalli aartii jiraattota magaalaa Finfinnee dabalatee namoota 200 fi 50 caalanii hirmaachisaan eegamu kun addabaabayii masqalaatti bitootessa 5 hanga 7 bara 2018tti kan keessummeeffamu yoo ta'u saganticha irratti dorgommiiwwan aartii simpooziyemii fi dhimmoonni ogartii kanneen biroos ni dhiyaatu jedhan Aadde Lubaabaan ሀገራችን ያለችበትን ተጨባጭና ወቅታዊ ሁኔታዎችን dhimmoota waayii ta'uu fi haalota qabatamaa biyyi keenyatti jirtu daandii jijjiiramaa deemsa jijjiiramaa gufuuwwan mudatanis dabalatee akkasumas daandii mo'ichaas kan itti mul'atu mul'isuufis carraa kan banudha. Fuula gaarii magaalaas jiraattota magaalaa fi naannolee birootti agarsiisuun kan itti danda'amudha. Qaamolee dhimmi ilaalu qophii kana irratti hirmaachisuun guddina damee kanaaf shoora isaan irraa eegamu akka bahataniif karaa kan banudha. Ogartiin guddina biyyaa keessatti gahee olaanaa akka qabu kan kaasan hooggantuun itti aantuu biirichaa Aadde Lubaabaa Jamaal aartiin keenya miira caalaa sababaan kan durfamu akka ta'u fuula gaarii magaalaa Finfinnee fi biyyaa beeksisuuf namooma irratti kan xiyyeeffatee fi ol ka'iinsa Itoophiyaaf caalatti gumaachuu akka danda'uuf feestivaalli kun shoora olaanaa qabas jedhaniiru. ልክ መንግስታችን ሰው ተኮር የሆኑ ስራዎች እየሰራ እንዳለ ሁሉ akkuma mootummaan keenya hojiilee namooma irratti xiyyeeffatee hojjetu ogaartiiwwan keenya namooma irratti xiyyeeffachuu akka qaban amanuun gara mata duree kanaatti akka dhufnu taanirra.